It's unreasonable. Barjoollee tana shaytaana akkamiin mataa koreen ajaa'iba. I have never seen waan akkana. Darguun maal godhe abboonni keenya ni beeytanii. Waan gamaa gamanaa odeeffamu dhagaa seeti mandar misrataa jeeti nama keenya mana isaa qe'ee isaa diigee safara galche. Nama keenya qe'ee isaatirraa buqqaasee ooyiruu isaatirraa buqqaasee ummata keenya kasaarsee wanni mandar misrataa jedhan sun osoo amatti akka hin gahin ummanni qe'ee fiitti deebi'ee jechuudha. Jarri kunis magaalaa xixiqqoo jirtu Oromoon ammuma nuwaawu magaalaa eegale diiganiiti ummata keenya magaalaa keessaa balleessu jiran kun irra qabsoo inni dhaabsifnaas dhaabachuullee qaba. Kun waan Itoophiyaafis Oromiyaafis fayyadu miti. Kun misoomallee miti guri balaadhaa jechuudha. Ka waliigalatti isaanis deemee isinillee galuu qabdanii dhaamsi akka maali marii kana itti fufna. Gama onlaayinii gara hundaan itti fufna yeroo dheeraa sooltanii nutis boru ganama London deemee ol ga'iin qaba warra biyya kanaa wajjin deemuu waan hin qabuuf dhaamsi an qabu marii itti hafuuf hawaasa keessan jabeessaa hedduus abdiin kutinaa jallaa keenya diriirsuu fi karaa deebisuu dhiisi warra baankiif taankiidhaan bikka biraatti dhufeewu karaa deebifne we know how to do it tarsiimoodha qabna akkasi dalaynu beeyna kalee gaafa mana barnootaatti kitaaba qofarraa dubbifneewu hojiitti hiinee jiru arra Itoophiyaa mootummaa san dur fagoorraa laalleeti tarsiimoo itti baafne arra itti dhiyaannee tuttuinee laalleeti hidhamne macaroosii keessa teenye beeyna jechuu biyya san karaa deebifna ni sirreessina wanni guddaan maali yoo xiqqaatee waan torbanatu dabre kanarraa wanti jarri mootummaa sun hubachuu qabdu abadan Oromoo duffatanii Oromoo fixaa dhiitaa sireen turdurman jirree siree isaan irra jiran kana karra kaa'es Oromoodha ka jalatti qabees Oromoodha takka suuta lafaan keenya yoo isaan filatan yookaan iddib lafaan goonaa jechuudha. Kana hedduun isin jaaladha gaafii hedduu akka qabdan hin beekaa nagaan naa bulaa nagaan naa tura. Wait.